Dubartiin har'a reebamaa jirtu kun otoo bor deemteeti waan ajaa'iba biyya keessa jiru isinitti hima erga fiddaniiti. Biyya keessatti uummanni har'a mirga dhabee reebamaa jiru gaafa ati waa tokko dhimma waan ta'een ijaarradha waan godha jettee eeyyama gaafachuu dandeessu seera mootummaa yookiin paartii badhaadhinaadhaan birrii 2000 wayii kaffalisi. Yooyaa Ashamaa Kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaadha. Annagaa kooti galata Waaqayyo. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo waan baay'ee takka nama gaddisiisu waan baay'ee miira keessa nama galchu jechuudha. Hundi keenya dubartiidha. Dubartiin haadha nama hundaati jechuudha. Egaa namichi kunis kan haadha keenya kana reebaa jiru yookiin immoo kan nama kana reebaa jiru haadhuma fakkaattii kana keessadha kan inni bahe. Osoo dubartiin jiraachuu baatte akka eenyumtuuyyuu jiraachuu hin dandeenye yookiin immoo uumamuu hin dandeenye kana beekuu qaban jechuudha. Haati haadha keenya kana qofa bichaa miti. Haadha garaa keessaa baane sana qofa miti. Haati nama hundaatu haadha keenya dubartiidha waan taateef jechuudha. Kanaafiyyuu gochi dubartoota irratti godhamaa jiru kuni yookiin taasifamaa jiru kuni waan baay'ee takka nama jibbisiisu waan baay'ee takka nama gaddisiisu jechuudha. Haa ta'u malee namni kuni uffata seeraa yaa uffatu malee poolisii mitiidhaan ijoolleen akka dubbataa jiranitti anillee waan kana shakkii keessaa qaba jechuudha. Namoonni baay'een mootummaa takkana godhe jechuudhaan mootummaatiyyuu akkasitti nama reebsisaa, mootummaatiyyuu akkasitti nama dararaa jira, mootummaatiyyuu dubartoota reebaa jira, mootummaatiyyuu dubartoonni akka daffaraman godhaa jira, mootummaatiyyuu dubartoonni akka karaa irratti reebaman yookiin karaa irratti gudeedaman godhaa jira jedhanii uffata akka uffata poolisii yookiin immoo uffata federaalaa yookiin uffata adda addaa uffatanii uffata seeraa uffatanii raawwatanii kan namoota dararan hedduutu jira jechuudha. Sababni isaa maalinni mootummaan kuni akka mootummaa namoonni hundinuu inni gaariidha jedhee kan himu hin jiru. Garuu immoo haa ta'u malee kana hunda keessatti hin argama hin jennu yoo jennellee immoo akkasittiin nama haadha qaba innis akkamittiin haadha isaa akkasittiin reebsisaa kunillee immoo kan akkana gochaa jiru maal sila ta'eef inni haadhan qabu inni akkamittiin uumame eessarraa dhufe haadharraa miti kan dhufe akkamittiin akkas ishee reeba dullaa kanaani waan baay'ee takka nama gaddisiisudha. Garuu yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Namni kamiyyuu akka waliif hin naane kana quba qabaadha. Namni kamiyyuu jechuudha. Namni kamiyyuu sababni isaa erga ijoollee Wallootii fi Arsii sanaati ani nama kamiyyuu amanuullee namaaf nahallee jedhee ta'u yaadu jechuudha. Dhugaa Rabbii yoo ta'e jechuudha. Maalifiini osoo obboleessi kee maaloo yaa obboleessa koo nan dararin jedhee akka qooqa waliin dubbataniin osoo itti boo'u osoo itti iyyuu mukatti dhiibaa ture jechuudha. Inni sunis isaan sunis akkasitti muka walitti dhiibaa turani garanaa garasi. Garuu kanuma akka sanaati immoo inni kunis jechuudha. Kanuma akka sanaati. Inni kunis kanuma akka sanaati. Haadha keenya kana kan akkasittiin daffaree raawwatee manaa gadi baasee urfatti kan ishee reebaa jiru jechuudha. Rabbiin adagaan jirre tokko isatti haa buusu. Kan inni akkasitti karaa irratti ishee baasee sarbise sanaa intala musliimaa shaffanattee kan jirtu. Garuu dubartiin kamiyyuu tuqamuu hin qabdu haa ta'uyyuu malee immoo intala kabaja qabdi barra. Kabajamtuudha dubartiin kamittuu kabajamtuudha. Akkamittiin akkana godhan akkamittiin waan akkana irratti raawwatan akkamittiin miidiyaa irratti baasanii reeban. Rabbi nama haa baasu. Rabbi adagaan jirre isatti haa buusu. Ulee ilchiidhaan dha'ee kan Rabbi garagalchee isaan haa dha'u. Dingata wayii isatti haa jechu. Rabbi waan hunduma gochuu danda'a. Kan akkatti sii salphise immoo Rabbi miidiyaa irratti salphina daangaa hin qabne Rabbi isaa salphisu. Dhugaa Rabbii hedduu takka hin gaddi. Maalifiin anis dubartiidha. Boru maal akkan ta'u hin beeku. Boru maal takka narra ga'u hin beeku. Hundi keenya dubartoonni bara kana keessa dubartoonni hedduu miidhamaa jira. Batalee dubartoota irratti kan miidhamsi baay'ee baay'ataa jiru jechuudha. Maaliif garuu akkanatti ndaa'anii barsaree firaasha kaayanii fi saree firaasha rarraffisanii bara
ilma namaa leedii farsti bakka seerri addunyaa jirutti akkana nama godhuun aboo deemu sheemoo of Itoophiyaa wallahi. Abshir Kaloko, abshir miira keessa nama galcha dubbichi lakkiin callimni yoo bakka barbaadde jiraanne itti duuna malee dubbadhu Saaliyaa. Saaliyaa nagaama sagaleen. Wayee nagaama mubee ani yaanniyaan qabu shamarri bakka kamitti yoo fayyadamu qabdi jedhaa jirtu isinii ana immoo shamarrummaa si caalaa uffatichatu na gube akka maalii na cincesse akka waan jarri islaamummaadhaaf rukutaaran wayii natti dhagahame waan feete yoo hagootu dhugaadha namni uffata kana uffateef qulqulluu hin jedhamu qullaa deemeefis xurii hin jedhamu garuu ani uffaticha uffattee akkasitti reebamuun si wallaahi ibidda natti qabsiise of jaallatta yookaan amantii kee amantii namaatii ol gootee laalta jedhaa malee baay'ee tokko kanatu natti dhagahame anannaa dhiisuu hin qabnu waan fedhe yoo ta'e dhiisuu hin qabnu. Ulfaadhu galatoom muni dubbadhu nam tokko siyaasaa wal qabsiiftanii duris hin beektu nama siyaasaatii miti immoolmiin hin deeggarree siyaasaa wal qabsiiftanii akkasiin dubbattu siniin eeyyamu kun gaaffii eenyummaatii dubbadhu muniis. Kun siyaasa wajji waliis hin qabatu. Akkasi. Kun waa lama of keessaa qaba. Tokkoffaa kabajaa dubartii waliigalaati ni ilaallata. Dubartiin haadha. Dubartiin goota meeqa deessee akkuma waliigalaatti waa'ee dubartiiti. Lammataa waan dhugaan isin himaati. Nama dheengadda xiyyaaraa gubbaa'uu akkasiin rabbashee akkanatti hin tumne hin qaanyeessa. Kabajaa mana murtii keessa. Yoo badii ka qabdu taate seeraaf dhiyeessuu qaba malee nama biyyaa